Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam jirtu hordoftoota keenya, sagantaan BBC Afaan Oromoo roobii galgalaa eegaleera. Sababa rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti hammaateen jiraattonni awwaalcha firaa fi hantee isaanii raafuu himataa jiran. Dhaqee isaan awwaallachuu hin dadhabee tarii gaddii akkanaaf hundattis nama dafatee yaadu waan akka kanneen agarsiises argeen beeku baay'ee ulfaata. Miiraan sitti midhaafi jechaan ittiin sitti hin qabu. Har'i sadarkaa addunyaatti guyyaa namoota harka bitaa fi mirga ta'uun eebbaaf abaarsa qabamu. Namoota 10 keessaa nam tokko kan immoo dhibbeentaa 10 kan ta'anii harka bitaa ta'u san jechuun sammuun isaanii gara mirgaa jirutu qaama isaanii gara bitaa kana baatu. Gabaasa Ameerikaan qabinsa mirga namoomaa Itoophiyaa irratti baastes qabna, odoolmaa addunyaas qabna, amma xumuraatti nu hordofaa. Yeroo hidhi haaromsaa laga Abbayyaa eebbifamuutti dhiyaachaa jirutti Masreen akkuma bartee dudubbachaa jirti. Pireezidaantiin biyyattii gidduu kana kan jedhan dabalatee ammayyuu ittaanaa kana qopheesseera. Alsiisiin biyyi isaanii dhimma laga Abbayyaa irratti murtee biyya tokko qofaatti murteessitu akka hin fudhanne himuun bishaan jireenya uummata miiliyoona 105 fi keessummoota miiliyoona 10 ta'e akka tuqamu hin eeyyamnu jedhan. Alsiisiin tibbana pireezidaantii Ugaandaa Yoweri Museveni waliin yeroo wal arganitti kan isaan kana dubbatan. Namni Masriin dhimma du'aaf jireenya uummata Masrii kan ta'e qabeenya bishaan irratti callistee ilaalti jedhee yaadu yoo jiraate dogoggoreera jechuun waan adeemaa jiru ni hordofna, seera idil addunyaa jalatti nageenyaa fi itti fayyadama bishaanii keenya kabachiisuuf tarkaanfii barbaachisu kamiyyuu ni fudhannaa jechuun dubbataniiru. Bishaan laga Abbayyaa keessaa dhibbantaa 85 kan gumaachitu Itoophiyaan hidha kana yoo hojjettus karaa haqa qabeessa ta'ee fi biyyoota kaanirraa miidhaa hin geessisneen itti fayyadamuun qabaa jetti. Ejjennoon Itoophiyaa akka Alsiisiin jedhan kana biyyoota yaa'a laga Abbayyaa gara gadii miidhumuti. Pireezidaantii Museveniin dhimma laga Abbayyaa bal'isnee yaaduu qabna, rakkoowwan tokko naannoodhuma keenya madduu jechuun mirga durii lagicha irratti qabna jechuu dhiisuu qabna, biyyoonni laga Abbayyaa qooddatan fedhii idil addunyaa qorachuu qabu jechuunis dubbataniiru. Addunyaan keenya badhaadhina hundaaf tajaajilli ibsaa hunda akka ga'uuf jallisii akkasumas bishaan dhugaatii qulqulluun hundaaf akka ga'u ta'uu qaba jechuun cimsanii dubbataniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad ibsa dhiyeenya kana mana maree bakka bu'oota uummataa irratti kennaniin hidhi haaromsa laga Abbayyaa fulbaana dhufu ni eebbifama. Rakkoon nageenyaa irra bubbuluu jiraattonni godinaalee Oromiyaa garaagaraa himataa jiru. Addatti ammoo godinaalee lixa Oromiyaa akka Horoo Guduruu Wallaggaa, Wallagga Ba'aa, Shawaa lixaa aanaalee garaagaraa keessatti sababii hidhattoota faannoo ofiin jedhaniin maatii fi firri wal awwaallachuu hin dandeenye jedhu. Sababii hidhattoonni kunneen daandii cufaniif deessuun wal'aansa malee du'utti jirti. Namoonni nagaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee nageenyaa mootummaatiin yeroo garaagaraatti ajjeefamaa jiraachuu gabaasaa turreerra. Dhimma kanarratti Aslii Galgaloo kan qopheessite qabdi. Gaaffilee ammallee deebiin argatiin kaasuun jalqabdi. Oromiyaa keessatti ajjecha namoota nagaa maaliif furmaata dhabe? Walitti bu'iinsi waggoota ja'uuf deemaa jiru Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeen mancaasee namoota hedduu qe'ee isaaniirra buqqise. Sababa rakkoo nageenyaa fi namoonni namtu barbaadachuu dadhabee ka du'e awwaalachuu dadhabe. Hojjetanii nyaachuun qormaata guddaa itti ta'uu dubbatu. Dhaabbilee mirga namoomalleen kanuma himu. Sarbamii mirgaa naannicha keessatti itti fufuu fi furmaata barbaachisu akeekan. Mee waan dhiyeen kan ta'een haa eegallu. Gujiitti dubartiin ulfaji sagalii adoo jaldees boqqolloo yookiin badala irra eegaa jirtu ooyiruu yookiin obruu keessatti itti dhukaafamee ajjeefamti. Kunis hawaasa keessatti riifuu guddaa uume. Ajjecha isii fi maatiin humnoota mootummaa himatan. Qondaalli mootummaa BBC'n dubbisee dubartiin tunduu mirkaneessee garuu walitti bu'iinsa hidhattoota waliin turdiduutti ajjeefamtee jedha. Haa ta'u malee akka maatiin jedhanitti adoo jechaan isiin qoratamin awwaalchi raawwate. Kun yeroo jalqabaa meetka gujiitti namoonni nagaa ajjeefaman. Haati guyyaa da'umsa eegataa turtuun garuu akkamiin ajjeefamti? Taateen kuniin godin gujii aanaa sabba boruu gantiree buqqee jedhamuutti raawwatama. Haati daa'im ganjaa qabdu suniin suuyee quxalaa jedhamti. Kan ajjeefamtee akka lakkoofsa Itoophiyaa Hagayya 2017 ta'uu maatiin dubbatu. Ilmisii ka ganjaa waliin ooyiruu yookiin obruu eegaa turti. Akka itti ajjeefamtee maatiin akkanaan himu.
Isiin fichaa keessa jirti ooyiruu keessa jechuudha. Naannoo san immoo jaldeessatti jira jaldeessa eegatanii midhaanirra. Isiin ulfaataatee ofumaa isheetti midhaan eegatti beektaa bakkuma isiin midhaan eegattutti kan ajjeefamte. Badii hin qabdu. Sababni isiin ajjeefamte immoo maaliif kanaaf warra ajjeesittu beekaa. Kun nullee ka baay'ee gaaffii nutti ta'e isuma kana bari. Sababi wayii jiraate gaarii ture yookaan ammoo naannoo sana osoo rakkoo wayii jiraate rakkoo walitti bu'iinsa yookaan wal jijjiirraa rasaasaa wanti garaagaraa osoo jiraate rakkoo kana gidduutti namni kun nama siviiliyaanidha. Haadha ulfaa ji'a 9 deemuudhaaf halkan keessa ka jirtu bultii laakkawachaa ka jirtu namni kun herrega kamiinuu nama sila ijjeefamu malee miti. Akka isaan jedhanitti humnoota mootummaa hojii nageenyaaf bobbaafamaniitu ijjeesse. Qondaliin dubbifnee duusii mirkaneessee humnooti mootummaa ijjeessu waakkati. Walitti bu'iinsi waraan bilisummaa Oromoo waliin ture jidduutti ijjeefamtee jedha. Odeeffannoon diinaa naannoo sanatti waan dhaga'amee fi milishaa fi humni waloo qindoomanii opereeshinii gaggeessaa turani. Yeroo opereeshinii gaggeessan sanitti naannoo amma dubartittiin itti duuteedhamee shakkamu kuni diinni dursee waraana keenya dhukaase. Waraana keenya dhukaase rasaasa ol keessa deebi'een walakkaa kana dubartittiin duute jedhama. Dubartittiin ka duute rasaasumaan duute. Rasaasi kun immoo ka mootummaati moo ka diinaati wanna dhamuun jiru iddoo itti duute iddoo walitti bu'iinsi qaamni nageenyaatii fi waraanni kennaa fi diinni irra gaggeeffame jidduu kana duute. Ollaan gama isaaniin hidhattoonni naannicha keessa socho'an himu. Haa ta'u malee yeroo ajjeechaan raawwateetti hidhattoonni achi hin turre jedhu. Maatiin ajjeechaan dubartii kanaa akka qoratamu gaafatanillee bakkichaa shiftaatu jira jechuun qondaloonni akka hin dhumne himu. Rakkoon akkanaa Gujii qofa don taane akkuma duraan jenne Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti uummata rarraasaa jira. Baatii Adoolessaa keessa godina Iluu Abbaa Booratti ajjeecha wal fakkaataa gabaasne turre. Daa'imni waggaa 1 fi 8 aanaa Biloonophaa keessatti bakka midhaan eeganii ajjeefamuun dheekkamsa guddaa kaase. Haati isaa humnoota mootummaatti jeesee jechuun himatti. Mootummaati makalaakaadha kan warachiisa booda kaase immoo boranuma kan qaama mootummaati. Yeroo daa'imni keessan ajjeefamu sana hidhattoota waraana bilisummaatu ajjeesee jedhani kun dhugaadha. Soba waan jiru arginaa isaan. Akkamitti isaan ta'uu bartani? Milishaa magandaa keessa jira gaa. Uffata akkamii uffatu mee natti himaa taatee yeroo sana ture? Uffata raayyaa ittisa biyyaati. Bishaan diennanii abbaan du'aasaa lafa kaa'ee deeme gaa. Amma mana hin jiru mana korraa ba'ee qabeenya korraas ba'ee mana namaan jiraachaa jiran. Abbaan isaa kan hidhattoota soortaa jechuun barbaadamaa ture lubbuun oolee booda immoo mootummaan hidhamu dubbatan. Haati tun garuu hidhattoonni naannawa isaanii akka hin turre himti. Qondaalii mootummaa BBC'n dubbisee daa'imiduu mirkaneessa. Haa ta'u malee humnooti mootummaa ijjeessu waakkata. Walitti bu'iinsi hidhattootaa fi humnoota mootummaa jidduutti ijjeefamuu himi. Waraana abbaa shaniitii fi mootummaa gidduutti waan raawwateedha. Rasaasa kamiin akka duute hin dandeenyu qaamni lamaan walitti dhukaasa ture. Ajjeecha dubartii ulfaa fi daa'im diqa kanaa akka fakkeenya kaafnee malee ajjeecha namoota nagaa humnoota mootummaa fi hidhattoota raawwatamuu naannicha keessatti bal'inaan dhaga'ama. Rakkoo nageenya aadaa hawaasatu balleessaa jira. Aadaa Oromoo keessatti duutii guddoo saffeeffatamu. Namni awwaalchirra naaf. Amma immoo sababa rakkoo nageenyaa fi ilmii awwaalcha abbaa intalii ammoo awwaalcha haadha dhaquun qormaatitti ta'uu jiraatonni BBC'tti himan. Kanneen magaala keessa jiraatan imalanii maatii isaanii baadiyyaa jiran dubbisuu yookiin awwaaluu hin danda'an. Sababa kanaaf maatiin addaan hafanii jiru. Seenaan dargaggoo kanaa kanaaf raagaa. Ani bara wayyaanii naannoo waggaa 4 mana hidhaan ture. Waggaa amma sanaa baankii mana hidhaatti deebi'anii na gaafachaa turan. Gaallattii Qillimxoo Maayikalaawuu fi bakka hedduu jechuudha. Bara kana keessa garuu ani umurii kanatti dhaqee isaan awwaallachuuf hin dadhabee tarii gaddii akkanaa fuuldurattis na mudata yaadu. Waan akka kanneen agarsiises argee hin beeku baay'ee ulfaata. Miiraan sitti himudhaaf jechaan ittiin sitti himu qabu. Waan baay'ee si gaddisiisu yoo deemtu yoo kaatu yaadda. Akka ilmootti garuu dhaabattee ta'u abbaa kee haadha kee awwaallattee sitti tola. Jireen akkasii gaafsi mudatu immoo baay'ee gaddisiisa. Gadda baay'ee laphee nama cabsudha. Eeguma isaan boqotanii boodas immoo maatii hafee haadha keenya bullaa keenya dhaqnee dubbisuu haalli qe'ee jiru karaa qabsiisuu hin dandeenye. Keessumaa wanta abbiidhas ollaa keenyaas tooraan itti kan aanaa dhiyeessinirra
nama dhaqee maatii isaa awwaalee nagarree dhumatan jechuudha. Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa deeggartan yookiin mootummaaf hojjetanii jechuun namoota jeesuun himatamu. Mootummaan ammoo ijoollee keessaniitti waraan bilisummaa Oromootu makam yookiin waraanichi soortan jechuun namoota nagaa jeesuu fi hidhuun himatamu. Komishinii mirga namoota Itoophiyaa gabaasa waggaa baaseen bakka walitti bu'iinsi jiruutti hidhaa fi ajjechaan itti fufuu ibsa. Hidhattoonni waraan bilisummaa Oromoo namoota buutanii maallaqa guddaa gaafachuun himatu komishinichi. Kanneen kaffaluu hin dandeenye irratti ajjecha dabalatee sarbaa mirgoota namoomaa hedduu raawwataa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu himannaa yeroo adda addaatti irraa dhiyaatu kana wakkataa ture. Qaamni biraa ka Oromiyaa keessatti namoota nagaa ijjeesuun himatamu faannoo bakkeewwan akka Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota ijjeesuu, daraaruu fi saamuun himatamu. Waggaa lamaan dura erga abbaan ajjeefameen booda baran ammoo ilmi hangafa qa'ee deebinaan isaallee ajjeesanii jechuun maatiin BBC'tti himi. Kan malee hidhattoonni fannoo kunneen Shawaa Lixaa fi bakkeewwan daangaa irratti yeroo garagaraatti uummata nagaa ijjeesuun himatamu. Adoolessa keessa aanaa noonnootti haleellaa fannootiin namoonni nagaa 16 ajjeefamuu jiraattonni himan. Kanneen ajjeefaman keessa haati warraa fi ijoolleen 5 maatii tokkirra ta'utu himame. Namoonni ajjeefaman daa'imman 8 hagna waggaa 80 ol ta'utu himame. Kaana durbaat nyaatu kaana dubbuun dhuguu dhumee jedha jiraatan BBC'n dubbis tokko. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa keessa deemaa jiru lammiilee nagaa irratti rakkoo hamaa fiduu ibsi. Lubbuu namoota nagaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiraachuu hima. Kan malee mootummaa dabalatee qaamoleen hidhatan wal dhibdee siyaasaa mariidhaan furuu fi kutannoon akka hojjetan hubachiisa. Mariiwwan siyaasaa kanaan dura mootummaa fi waraan bilisummaa Oromoo jidduu taasifamee imilkoof ture. Kanaaf falimaan. Oduu gaggabaabseen isinitti hima. Israa'el Gaazaatti duula aleellaa qilleensarraaf lafoo cimaa gaggeessaa jirtuun sa'aatii 24 darbe keessatti namoonni 123 du'uu ministeerri fayyaa Gaazaa beeksisuu Rooyiters gabaaseen. Gama biraatiin ammoo Israa'el guutummaa Gaazaa dhuunfachuudhaaf duula gaggeessuudhaaf qophaa'aa akka jirtu himameera. Pireezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin waliigaltee dhukaasa dhaabuudhaaf jecha bulchiinsa Doonbaas Raashiyaaf hin dhiisnuu jedhan. Zelenskiin walga'ii pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp jimaata dhufu gita isaanii kan Raashiyaa wajjiniin Alaaskaatti gaggeessan irratti Yuukireen cinaa akka dhaabbataniif dhiibbaa gochuudhaaf hooggantoota Awurooppaa wajjiniin mari'achaa jiraachuun himamee jira. Giriik balaa ibiddaa saafaadhaan yeroo raafamaa jirtu kanatti ho'i cimaan Awurooppaa keessatti lubbuu galaafataa jira. Hojjettoonni balaa tattamaan ibidda saafaa Giriik rakkoo irra buuse dhaamsuudhaaf yaalaa jiru jedhameera. Humnoonni mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoonni lammiilee biyyattii irratti ajjeechaa seera malee raawwachuu isaanii ragaan amansiisaan akka jiru gabaasni mootummaa Ameerikaa mul'ise. Kan Oromiyaatti mul'atu dabalatee naannolee sadiitti kan raawwatamu addatti ilaalee jira. Hiikaa fi tasaa kana qopheesseera. Gabaasni waggaa waggaatti bahu kun mootummaan dararaa raawwachuu isaa fi aangawoota irratti itti gaafatamummaan akka jiraatu akka hin goone ragaan akka mul'isullee ibse. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota fi bulchiinsota 200 ol keessatti haala mirga namoomaa jiru torban kana ifa godheera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa gabaasa kana kan qindeessu gabaasa dhaabbilee mirgaaf falman akkasumas maddeen amanamoo kanneen akka miidiyaalee irraati. Waggaa darbe keessatti naannoo Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraay dabalatee bakkeewwan Itoophiyaa birootti ajjeechaan seera fi murtii seeraa malee raawwatamuu gabaasichi ibsa. Naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti ajjeechaan kun kan raawwataman walitti bu'iinsa keessatti ta'uu ragaaleen akka mul'isanis ibsameera. Badiiwwan kanas waraana bilisummaa Oromoo fi hidhattoota Amaaraa faannotiin raawwachuu isaanii ragaawwan akka agarsiisan gabaasichi ibsa. Dabalataanis lixa Tigraayitti ajjeechaan namoota nagaa babal'atee jumlaan buqqisuu, sanyiin buqqisuu, gudeeddii raawwachuu isaanii gabaasichi mul'iseera. Badiiwwan kanaaf gabaasichi hidhattoota Amaaraa fi gareewwan hariiroo qaban himate. Gabaasa dhaabbilee mirgaaf falmanii fi miidiyaalee eeruunis mootummaan opereeshinii nagaa yeroo gaggeessu dararaa keessatti hirmaateera jechuunis himateera. Dabalataanis ajjeechaa akka feetee yookiin seeraan alaa achi buuteen dhabamuu, dararaa yookaan gochaa suukaneessa akkasumas adabbiiwwan nameenyaa namaa xiqqeessan raawwachuu gabaasa kana keessatti ibsameera. Ragaalee eeruunis aangawoota dararaa raawwachuun himataman akka itti gaafataman gochuu akka hin danda'amne illee ibse. Har'a sadarkaa addunyaatti guyyaa warra harka bitaati. Addunyaa irratti namoota 10 keessaa tokko nama harka bitaan hojjetu. Harka bitaan nyaachuu fi akkasuma hojjechuu caalchifachuu ilaalchisee hawaasa keessatti ilaalchota garaa garaatu jira. Ofii harka bitaan nyaachuu yookiin immoo hojjechuun taatee uumamaati moo barteetiin wal qabata. Eebbamoo abaarsa.
Dhimma kanarratti gama saayinsiin akkatti ilaalamu kolleejjii fayyaa Adaamaatti ispeeshaalistii wal'aansa narvii Dr. Gaaddisaa Badhaadhaa gaafadheera. Sammuun keenya kutaan gara bitaa sammuun gara bitaa jiru kun qaama keenya gara mirgaa akkasumas inni kutaan sammuu gara mirgaa jiru kun qaama keenya gara bitaa kan to'atudha. Namoonni baay'een nama harka mirgaati jechuudha baay'inaani kan jechuun sammuu keenya gara bitaa kanatti geessu haasawaa keenya kana to'atu ta'a. Tole. Haa ta'u malee namoota 10 keessaa nam tokko kan immoo dhibbeentaa jiran keessaa dhibbeentaa 10 kan ta'ani harka bitaa ta'u san jechuun sammuun isaanii gara mirgaa jirutu qaama isaanii gara bitaa kana to'ata. Barmaata osoo hin taane uumamumaan nama 10 keessaa nam tokko kan ta'uu danda'u harka bitaa ta'a jechuudha kun. Akka harki keenya bitaa yookaan mirga ta'an wantoota taasisan keessaa bakka sadiitti qoonnee ilaaluu dandeenya. Kunis tokkoffaan qaccee jedhute uumamnuudha. Lammaffaan baayoloojikaal faaktarii jedha. Sadaffaan immoo environment yookaan naannoo keessatti guddannuti shoora qabate jechuudha. Yeroo baay'ee namoota maatiin isaanii harka bitaa ta'anii yeroo baay'ee daa'imman isaanii carraa harka bitaa ta'uu ni qabaatu. Inni lammaffaan baayoloojikaal jennu gaafa ilmoon uumamtu garaa keessa jirtu wantoonni gahee qaban jiranii keessattuu akka harka bitaa ta'anii kana keessa hormooniin dhiiga keessa jiru sa'aatii mucaan garaa keessa jirutti ni murteessa. Keessattuu hormooniin testosteroonii jennu kun yoo ol ka'aa ta'e carraan ilmoon dhalatu harka bitaa ta'uu ishee guddaa ta'a jechuudha. Naannoon keessa dhalanni guddannullee yeroo baay'ee daa'imni kan guddatan nama isaan guddisu yaalanii fi hakkeessuun illee namni isaan guddisu yoo harka bitaa ta'e nama sana hakkeessuun illee yookaan immoo harka isaanii mirgaarra miidhaa yoo ga'e shaakala irraan gara harka bitaa isaaniitti deebisuun kun illee jiraachuu danda'a. Harka bitaa ta'uun kun qaccee irraa dhufu haala guddina garaa keessaa yookaan immoo erga dhalatanii booda barmaata irraallee akkatti inni dhufuu danda'u hin jira jechuudha. Anumti harka bitaadhaan hin barreessaa namoonni yeroo nyaatu na gaafatu ilaalcha poozitiif ta'eyyuu hin qabanne hawaasa keessatti namoonni baay'een harka bitaa ta'uun kun nabaarsa wajjin hariiroo qabaa? Saayinsiin hoo maal jedha? Kana walumaa galatti bakka lamaatti ilaaluu dandeenya. Ilaalcha barmaatalee yookaan hawaasa keessatti turan baramanii fi ilaalcha amma immoo namni hedduun erga waa baratee waa dubbisee booda ilaalcha jiru jennee adda qoonni ilaaluu dandeenya. Namni harka bitaa ta'uu irratti wantoota jiranii. Kan duratti suni akkuma amma kaastee waan akka mallattoo gaariitti fudhatanii milkii gaariitti illee jedhanii fudhatanii yookaan illee abaarsa illee jedhanii kan fudhatanii jiru jechuudha. Mirga akka waan gaariitti bitaa immoo akka gaarii hin taanetti yeroo isaan fudhatantu jira jechuudha. Haa ta'u malee hawaasni immoo hamma barate kun waa dubbisu kun illee waa hubatu illee nama baay'ee arguurraan illee waa hubachaa kan dhufe kun yaada kana hedduu jijjiiramee jira jechuudha yaada kanarraati. Haa ta'uyyuu malee namoota harka bitaatiif haala inni itti giddu galeessa godhii wantoota hojiif ta'an kana mijeessu kun illee wal fakkaataa ta'een argamu jechuudha. Ammallee fuulduratti baasanii habaasaa yookaan immoo iski gaarii jedhanii fudhachuullee baasanii wantoonni akka meeshaalee muuziqaa ittiin taphannu kun kiiboordiin hogguu qophaa'anii kompiitarri nuti itti waa barreessu kun hogguu qophaa'an. Kutaan illee nuti keessa barannu teessoon kutaa keessa jirullee namoota harka mirgaatti akka qophaa'an malee harka bitaa kan giddu galeessa godhatanii ilaalcha durii sanarraallee haa jijjiiramuu malee istiin dhibbaan dhibbatti bitaa fi mirga wal qixa goonii fudhanneerra jechuun xiqqoo ammallee hinaafaa. Harka bitaadhaan gargaaramuun bu'aa addatti qabu qabaa laata? Eeyyeen dhugaadha kun waan dhugaadha waan qorannoodhaan kaa'edha. Namoonni harka bitaa waan bu'aa isaaniif qabu ni jiraata namoota harka mirgaa caalaa. Tokkoffaa dandeettii waa kalaquu fi rakkoolee walxaxaa jiraniif furmaata kennuu irratti gaafa namoota harka bitaa fi mirgaa wal bira qabnu namoonni harka bitaa irra caalanii argamu qorannoon illee kana mirkaneessa. Kunis sababoota adda addaatu kennama keessattuu kutaan sammuu keenya sammuu gara bitaa fi mirgaa jiru kana wal qabsiisu korpas kaloosamii kan jennu hedduu guddatee argama isaan keessatti kunillee yeroo tokkotti dalagaa tokko ol akka dalagaa furmaata dafanii wantoota tokkoof akka isaan kennanii wantoota rakkoo ta'an tokko tokkoof yaada furmaataa isaan fidanillee yaadota nu yeroo hunda yaannu adda akka ta'e out of the box jedhamu sana furmaatallee kan fidanii faayidaa akkasii hin agarsiisa. Kanan biraa namoonni harka bitaa kun ispoortii nama faallaa wajjin hin gaggeeffamu akka kubbaa teenisaa taphachuu, kirikeetii taphachuu
waan akkasii kana gama faallaatiin waan taphatamu kan afaan ispoortii kan afaan qabamu yeroo baay'ee qorannoon agarsiisu kun namoonni harka bitaa hedduu akka namoota harka mirgaa caalanidha. Guddaa galatoomaa. Odeeffannoo dabalataaf marsariitii YouTube fi Facebook BBC News Afaan Oromoo mil'achuun dagatinaa jenna. Qophii irraa Biraanuu Gammachuutu isiniif qopheesse. Hirphaa Gammachuu isiniif dhiyeesse. Mubaarak Abdallaa immoo ogeessa teeknikaa nu gargaareedha. Boru sagantaa biraatiin deebina. Waan nu caqastaniif hedduu galatoomaa. Laf nagaa bulaa. BBC ትግርኛ ዜናን እዋናዊ ሓበሬታን ሒዙ ሕጂ